Alkanedaatti dubbii jabduutu dhaga'ame. Wal waraansi torban tokko oliif Iraaniif Israa'el gidduu qofatti adeemsifamaa ture Ameerikaanitti hirmaachuun ishee dhaga'amee jira. Walakkeessa Alkanedaatti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp achas ba'anii miidiyaadhaaf ibsa akka kennanitti iddoowwan oomisha niikuleerii 3 jajjaboo Iraan qabdu haleeluu isaanii dubbataniiru. Iddoowwan kunis Fordoo, Naatanzii fi Asfaan kan jedhamuudhaan kan beekamu yeroo ta'u, xiyyaaronni ergaa kana fiixaan baasuudhaaf gara biyya Iraanitti argamanii haleellaan tokkotu isaanii qunname. Ergama isaanii xumuranii gara Ameerikaatti qajeeluu isaanii pirezidaant Doonaald Tiraamp dubbataniiru. Kunis immoo Ameerikaa biyyoota kan biraarraa adda kan godhu yeroo ta'u, humni waraanaa biyya kamiiyyuu ergama akkasii guutummaan guutuutti fiixaan baafachuudhaaf rakkataa jedhaniiru. Dubbii isaanii keessattis ergama keenya milkaa'ina guddaadhaan xumurree jirra. Kana booddee yeroo nagaati jedhaniiru.